Oromoota Tuulamaa karraa shanan Finfinneerra qubatanii jiran eenyu fa'aa akka ta'an beektu laata? Baga nagaan dhuftan. Har'a immoo waa'ee karraa shanan Finfinnee gosoota Tuulamaa karraa shanan Finfinnee duriirra qubatanii turan eenyu fa'aa akka ta'an waliin ilaalla. Fuula kana foloo gochuun dagatina. Viidiyoo kanas yeroo shashan koppii liinkinaaf godhaa isiniin jedha. Finfinneen handhuura lafa Oromoo, lafa seenaaf duudhaa, lafa eebbaa fi giddugala muudaati. Taabor Waamii 2013 jedhan. Finfinneen handhuura Oromoof Oromiyaati. Oromoon laga Mormoo irraa ka'ee lafa itti seera baasu, lafa itti waaqa galateeffatu, lafa itti muudee wal muudu Finfinnee taasifatee jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa. Finfinneen handhuura biyya Oromooti kan jedhamteef lafuma kaa'amee miti. Ga'ee seenaa fi duudhaa keessatti Finfinneen qabdu dabalatee haalli teessuma magaalattii yommuu ilaallu guutummaan guutuutti tulluuwwanii fi bosonootaan hedduudhaan marfamtee kan turte ta'uu isheeti. Kana malees keessi ishee akka har'aa gamoowwan dhedheeroodhaan guutamee kan ture osoo hin taane bosonaan guutamtee kan turte yoo ta'u, handhuuruma Shaggar naannoo Hora Finfinnee yookaan Filoo ga'uufillee baay'ee rakkisaa akka ture odeeffadheera. Oromoonni naannawa Finfinnee Shaggar jiraachaa turan loon isaanii hora obaasuuf karaa barbaachaa rakkachaa akka turan seenaan ani odeeffadhe ni addeessa. Kanaafis karaa adda addaa soqaa akka turanii fi dhumarrattis Finfinnee karra shan akka baafatanidha. Karra jechuun lafa akka ulaa ta'ee gaara yookaan tulluu lama gidduutti argamu jechuudha. Asirratti wanni adda baafachuu qabdan karraa fi karra jechoota wal fakkaatan ta'anis hiika garaagaraa kan qabanidha. Karri balbala yookaan ulaa ittiin bahanii galanidha. Karri ammoo ulaa tulluu yookaan gaarreen lama gidduutti argamu jechuudha. Mee tokkoon karra shanan Finfinnee haa ilaallu. Karra Qirxii. Karri kun gara kaaba Shaggar sululta qaxxaamuruun Fiichee fi laga Mormor yookaan Abbayyaatti kan nama geessu yommuu ta'u, araddaa gosa warra Gullallee keessa qaxxaamuree darba. Biyya Tufaa Munaa sululta keessa darbee Sharaaroo fi warra Jaarsoo nama geessa. Minilikis kallattii kanaan kan argamtu gaara Inxooxxoorraa waggaa 12 qubatee erga turee booda gara Hora Finfinneetti gadi bu'uun masaraa mootummaa dhakaa araaraa irratti ijaarrate. Osoo Minilik dachii Oromoo kanatti dhufin dura lafti naannoo kanaa bosonaan kan uwwifamee ture. Haa ta'uutii warri nafxanyaa warri namaaf uumamaaf illee naatoo hin qabne waggaa 12 keessatti bosona Inxooxxoo balleessuun gara Hijireetti darbuun achiis bosona hedduu balleessaniiru. Karra Qoree. Karri kun immoo karraa birbirsa Gooroo irraa gara kallattii kibbaatti argamu yommuu ta'u, karra gara fuula sabbataa irraa gara Jimmaa biyya Abbaa Jifaaritti nama baasudha. Irra jireessi gosa Oromoo kallattii kanaa jiraatan gosa ja'an Bachoo, Sadan Sooddoo fi Galaan yommuu ta'u, karri Qoree caalatti warra abbaa biyyaa Tiksee Jimaa fa'aadha. Abbaa biyyaa Tiksee Jimaa namni jedhamu kun nama Tufaa Munaa waliin hariiroo cimaa qabuu fi michuu cimaa akka turan seenaan ni ibsa. Bara mootummaa Minilik uffannii fi meeshaaleen adda addaa buna dabalatee Jimmaa Abbaa Jifaar irraa gabbarri karaa Tiksee Jimaa kana dhufa. Sadii karra Aalloo yookaan Haaloo. Karri kun kallattii laga Xaafoorraa gara Walloo yookaan Dasseetti nama geessu ta'ee qe'ee abbaa biyyaa Haaloo Buunee Daraaraa jedhamuun kan hoggoomamaa turtedha. Gosti Oromoota toora kana jiraataa turanii ammoo gosa Sadan Eekkaa jedhamudha. Dur laga Qabbannaa irraa ka'uun hanga bakka amma karra Aaloo jedhamee waamamu kanatti qubsama Oromoo eekkaa ture. Afur karra Qaalluu yookaan Qaallitti. Karri Qaallitti balbala gara Galaaniin ba'ee Bishooftuu irraa gara Adaamaa geessudha. Dur Oromoo Shaggar jirra Odaanaa fi Caffee Dongorootti taa'amu dhaquuf akkasuma irreecha Hora Arsadii irreeffachuuf karra kanarra darbuun deema ture. Gosti Oromoota toora kanaa jiraataa turan Oromoo gosa Torban Ooboo fi gosa Galaan fa'a. 5 karra Gafarsaa. Karri kun kallattii Oromoota Gullalleetiin darbee karaa lixaa Oromiyaatti nama geessuu fi karaa Buraayyuu irraa gara Amboo fi Wallaggaatti imalanidha. Irra jireessi gosa Oromoo kallattii kanaan jiraatanii gosa ja'an Bachoo fi Galaan fa'a. Kutaa itti aanuun keessatti immoo karra shanan kanan fayyadamnee eessa akka deemnu kan waliin ilaallu ta'a. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Fuula kanarratti foloo gochuu akkasuma koppii liinkii, like, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Fuula tattaan irratti maal qabannee akkasiin dhufnu koomentii irra nu gochuu keessan hin dagatinaa. Yaadni keessan nu jabeessa. Hedduu galatoomaa. Fuula ittaanu seenaalee Oromoo, aadaalee Oromoo akkasuma hidda latiinsa Oromoo warreen hafan kan walitti deebinu ta'a. Galatoomaa.